Oromoo yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa irra jiran hospitaala dhuunfatti akka yaalaman akkasumas doktoroota dhuunfaa isaaniitiin akka yaalamaniif ajaja dabarsullee abbaa alangaa federaalatu ajaja nutti dabarse jechuun manni amala sirreessaa haga sa'a kanaatti yookaan haga yeroo kanaatti hidhamtoonni siyaasaa yeroo ammaa kana lagannaa irra jiranii lagannaa qofa miti hedduu dadhabanii dhukkubsatanii jiran keessa obbo Baqqalaa Garbaan akka wal'aansa yaalaa hin argamne ittifamanii jiru. Haaluma kanaan hidhamtoonni abukaatoon hidhamtoota siyaasaa kunneen waliyyannoo guyyaa har'aa dhiyeeffataniin manni murtii ajaja dabarsee jira. Akkaataa ajaja mana murtiitiin manni amala sirreessaa Qaalitti guyyaa boruu mana murtii federaalaa kan Lidataatti argamu dhiyaachuudhaan sababii maaliitiif akka ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dadhaban akkasumas sababii hojiirra oolchuu dadhabanii fi haala hayyoonni Oromoo otoo dhukkubsataa jiranuu maaliif akka wal'aansa dhuunfaa argachuu dhorkan mana murtiitti dhiyaatanii akka deebii kennan manni murtii kan federaalaa Lidataatti argamu ajaja dabarsee jira. Gama biraatiin hospitaala dhuunfatti yaalamuudhaaf manni murtii federaalaa Lidataa kan ajaja dabarse abbaan alangaa federaalaa mormuudhaan oliyyannoo mana murtii waliigalaatti dabarsanii jiru. Akkaatuma kanaan guyyaa boruu ganama keessaa sa'aatii 6 mana murtii waliigalaa federaalaa kan 6 kiiloo argamutti hidhamtoonni siyaasaa yeroo ammaa kana lagannaa irra jiran keessa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa fi akkasumas obbo Dajanee Xaafaa mana murtii waliigalaa kan federaalaatti argamutti dhiyaachuudhaan akka deebii kennan ajajji akka darbee jiru abukaatoo isaanii irraa obbo Tuulii Baa'isaarraa dhaggeeffannee jira. Nagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma waliigalaatti guyyaa boruu dhaddacha lamatu gaggeeffamuu jira. Dhaddachi inni tokko mana murtii federaalaa kan Lidataatti argamu. Manni amala sirreessaa Qaalitti maalidhaaf hidhamtoonni siyaasaa kun akka wal'aansa dhuunfaa haga guyyaa har'aatti hin arganne sababii itti dhorkaman akka dhiyaatanii ibsa kennan kan ajaju yoo ta'u akka gama biraatiin abbaan alangaa federaalaa hidhamtoonni siyaasaa kun hospitaala dhuunfatti yaalamuuf kan manni murtii ajaja dabarse kana mormuudhaan guyyaa boruu akka falmiin gaggeeffamudha kan barree jiru. Egaan akkuma waliigalaatti turtii gabaabaa abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan ta'an keessaa obbo Tuulii Baa'isaa wajjin turtii gabaabaa taasifnee turre. Turtii obbo Tuulii Baa'isaa wajjin taasifnee akka itti aanutti isinii dhiyeessina. Kabajamtoota daawwattoota keenya haga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa jecha kallattinumaan gara abukaatoo Tuulii Baa'isaatti isin dabarsina. Hayyee obbo Tuulii Baa'isaa abukaatoo hidhamtoota Oromoo yeroo keessanii guddifnee isin galateeffannaa. Mee haala oolmaa dhaddachaa guyyaa har'aa akkuma waliigalaatti maal akka ture mee nutti hima. Tole galatooma isinis har'a guraan dhala 8 bara 2013 ganama kaanii abukaatonni waa'een ajaja obbo Baqqalaan mana kiima dhuunfaa isaaniitti akka yaalaman jedhamee mana murtii olaanaatiin darbe sun raawwatamuu dhabuu isaati kan dubbii ture. Har'a kan walgeenye malee manni murtii irraa beellama hin qabnu turre. Sababa kana hubachuudhaaf ammoo iddoo sadiitti wal qoonnee gareen tokko ganamarraa ka'ee mana amala sirreessaa Qaalitti deemee ajajni sun raawwatamuu dhabuu isaa yoo gaafatan raawwatamne kan jedhu arganne. Sababiin isaas abbaa alangaa waliigalaa itti gaafatamaa abbaa alangaa waliigalaatu nu dhorkee xalayaa barreessanii ajaja mana murtii irratti oliyyannoo gaafannee jirra waan ta'eef hanga sun adda ba'ee dhufutti mana yaalaa dhuunfaa isaan gaafatan kan akka hin geessine jedhan nu dhorkan kan jedhudha. Isa kana abukaatonni gareen kan biraan Lidataatti eegaa turanii bu'aadhuma kana akkuma kana baraniin iyyannoo barreeffatanii mana murtii olaanaa Lidataatti dhiyeessanii ajajni mana murtii raawwatamaa jiru waan ta'eef namoota ajaja mana murtii danqan kana manni murtii waamee tarkaanfii akka irratti nuuf fudhatu. Bu'uura ajaja mana murtiitiin ammoo obbo Baqqalaan yaala akka argatan kan jedhan gaafii iyyannaa dhiyeessanii manni murtii iyyannaa sana fuudhee erga laalee booda abukaatota irraa ibsa gahaa erga dhaggeeffatee booda ajaja 3 kenne. Ajajni tokkoffaan haal duree tokko malee sa'aatii ammaa kanarraa qabee manni amala sirreessaa akkaataa ajaja guraan dhala 8 bara 2013 darbeetiin yaala akka argatu akka taasisu. Ajajni lammaffaan manni amala sirreessaatti itti gaafatamaan bulchiinsa hidhamtoota maaliif ajaja mana murtii darbee yookaan ajaja mana murtii faallaa deemuudhaan manni amala sirreessaa kun obbo Baqqalee Xoora Iloochi geessuu dhiisee
maaliif dhiifama laandi maarkii geessu dhiisee maaliif akka tooraayilochi geesse dhiyaatee mana murtiitiif sa'aatii 2 walakkaatti ibsa akka kennu kan jedhudha. Ajajni sadaffaan manni amala sirreessaa kun waraqata fuutanii otoo asiyaasa waraqata barreessitanii yookaan waraqata baaftanii asiyaasatti deemtanii gidduu kanatti fayyaa isaanii irratti balaa dhufuuf yookaan miidhaa fayyaa isaanii irra ga'uuf guutumaa guutuutti kan itti gaafatamu mana amala sirreessaa kan akka ta'e manni amala sirreessaa kun akka hubatu irra deebineetti yaadachiisuu barbaannaa kan jedhu ajaja kana sadan kennanii jiru. Kana malees erga dubbiin kun sadarkaa abbaa alangaa waliigalaatiin dhorkamaa kan jiru yoo ta'e waa'een fayyaa isaanii sadarkaa xiqqaatti raawwatamuu kan danda'u otoo hin ta'in sadarkaa olaanaatti kan qabame ta'uu isaa bukaatonni erga hubatanii booda gareen biraa immoo iyyannoo biraa kabajamtuu pirezidaantii mana murtii waliigala federaalaatii fi kabajamoo itti aanaa pirezidaantii mana murtii waliigala federaalaatiif iyyannoo addaa barreeffatanii deemanii jiranii. Iyyannoon kunis gabaabaadhumatti kan jedhu ajajni mana murtii yeroo adda addaa ni kennama. Manni murtii mirgi shakkamtootaa yookaan mirgi himatamtootaa akka kabajamuuf yeroo adda addaatti ajaja adda addaa ni kenna. Haa ta'u malee manni amala sirreessaatii fi abbaan alangaa waliigalaa akkasumas poolisiin waliin ta'uudhaan yookaan walitti qabachuudhaan inni kun itti gaafatamummaan isaa kan isa kanaati jedhanii danqaa uumuudhaan mirgi himatamtootaa yookaan shakkamtootaa guutumaa guutuutti akka isaan hin kabajamne taasisaa jira. Keessumaa immoo yeroo ammaa Obbo Baqqalaan sadarkaa du'aaf jireenya gidduu jira waan ta'eef isa kana sadarkaa olaanaatti pirezidaantii fi itti aanaan pirezidaantii mana murtii waliigalaa dhimma kana nuuf hubatanii ajajni mana murtii akka inni raawwatu sadarkaa olaanaatti akka tumsa godhan yookaan akka gahee isaanii ba'an kan jiru iyyannoo galfatanii jiru. Haa ta'u malee isaan walgahiirra waan jiraniif lachuu isaaniiyyuu qaamaan argachuu hin dandeenye iyyannoodhuma galfatanii ba'an bukaatonni keenya. Ta'uyyuu boodarra bilbilanii boorsaatii jahaatti isin dubbifna qaamaan jedhanii beellama nuuf kennanii jiru. Kana booda bukaatonni iddoo sadaniyyuu turan walitti deebinee gara sa'aatii 9tti deebinee mana amala sirreessaa Qaallitti deemne jechuudha maamiltoota keenya bira. Yoo deemnu ajaja manni murtii olaanaa Lidataa kenne qabannee deemne hooggantoota mana amala sirreessaa sanaan akkaataa ajaja kanaatiin maamiltoota keenya keessaa Obbo Baqqalaan laafanii jiru. Kanaaf mana yaalaa nu geessaa jennee gaafa gaafannu nuti ajaja mana murtii ni kabajna, ajaja mana murtii ni fudhanna. Haa ta'u malee abbaan alangaa waliigalaa xalayaa barreessee isin itti gaafatamni keessan abbaa alangaa waliigalaatiif waan ta'eef hanga oliyyannoon sun furmaata argatutti mana yaalaa dhuunfaa sana akka hin geessine jedhanii nu ajajanii jiru. Haa ta'u malee ajajni mana murtiis dhufee jira. Gidduu kanatti rakkannee jirra. Koree maneejmentii walitti qabnee dhimma kanarratti murtii kennina. Yoo koreen adeemani kan jedhu ta'e galgaluma kana geessuu dandeenya. Yoo koreen murtii biraa murteesse immoo boor mana murtii dhiyaannaa mana murtiitti ibsa kennina kan jedhu nutti himanii wanti biraa nuti achitti argine wanti haaraa nuti argine ajaja manni murtii olaanaa Lidataa Guraandhala 8 kenne sanarratti abbaan alangaa waliiyyannoo fudhate mana murtii waliigala federaalaa ajajni dhufee jira. Ajajni kun Obbo Baqqalaan, Obbo Hamzaan, Obbo Jawaarii fi Obbo Dajaniin ganama sa'aatii 3 irratti mana murtii waliigala federaalaa dhaddachee akkaatti dhiyaatanii mana hakiima dhuunfaatti yaalamuu qabu moo mana hakiima mootummaatti yaalamuu qabu kan jedhu irratti falmiin akka geggeeffamu kan jedhu waraqanni dhufeera nuun jedhanii waraqaa sana nuu kennaa jennee waraqata sana nuu kennanii waraqaan sun maamiltoota keenyaaf ergamee jira dhugumadha. Kanaafiyyuu boor ajajni yookaan oolmaan keenya dhaddacha 2 ta'a jechuudha. Tokkoffaan manni amala sirreessaa mana murtii olaanaa dhaddacha Lidataatti dhiyaatee maaliif Obbo Baqqalee tooraayilochi akka geesse mana murtiitiif ibsa kan kennuu fi sababa ajaja mana murtii raawwanne mana murtiitti dhiyaatee akka inni ibsa kennu eeguudha jechuudha. Inni murteessaa fi inni guddaan immoo mana murtii waliigala federaalaatti falmiitu abbaa alangaa fi abukaatotaa fi maamiltoota keenya gidduutti geggeeffama jechuudha. Kanaaf boor kanaaf qophaa'aa jira jechuudha. Kayyee hedduu galatooma. Mee haala amma keessa jiran kana keessatti Jawaarfaa guyyaa 22 olli fi nyaata nyaataa jiranii haala kanaan mana murteetti dhiyaachuu ni danda'u?
Har'a amma sa'aatii 11tti isaan biraa ba'anii haalli isaan keessa jiranii baay'ee ulfaataadha. Ni ciisu malee ol jedhanii taa'uu hin danda'anii. Obbo Baqqaleen dubbachuun iyyuu baay'ee isaan dhibaa hin dubbatan akkas wannuudhaan haasa'u harkaan waa himu malee sagalee baasanii hin dubbatanii. Haa ta'u malee obbo Jawaarii fi obbo Hamzaan ni dubbatu sagalee baay'ee gadi xiqqaa tokko ni dubbatu isaan kan jedhan nuti akkasumatti mana murtiitti dhiyaannee akkasumatti hidhannee mana murtii ciifneetuma ilaalla waan isaan godhanii. Isin immoo falmii kana falmuudhaaf itti qophaa'aati borga namatti kottaa jedhanii akka kanaa waliin dubbannee dhugaa dubbachuudhaaf miti mana murtii dhaabbatanii falmuudhaaf ol jedhanii nama dubbisuudhaaf iyyuu sadarkaa baay'ee ulfaataa irra jira. Baay'ee galatooma bootuli. Mee gama biraatiin abbaan alangaa federaalaa kun yeroo darbe ajaja abbaa alangaa jechuudhaan gara hospitaala dhuunfaa osoo deemaa jiranuu gara xooreelochii geessan. Ammas haga ammaatti wal'aansa yaalaa hin arganne obbo Baqqalaan hedduu haala dhukkubsatanii jiran kana keessatti ajaja manni murtii dabarse otoo ajaja mana murtii kan biraa malee otoo abbaan alangaa ajaja mana murtii irraa otoo hin argatin yeroo barbaadetti dhaabsisuu ni danda'a. Akka walii galaatti ajajni manni murtii kennu akkaataa itti dhaabbatu yookaan akkaataa itti dhorkamu adeemsa mataa isaa qaba. Manni murtii tokko sadarkaa kamittuu argamu manni murtii ajajni ni kennu qaama nama dhuunfaa irrattis waajjira mootummaa irrattis eenyuma irratti raawwattiinsa ni qabaata jechuudha. Amma immoo kan argaa jirru yoo ta'e tokko tokkotti immoo fakkeenyaaf kan lammii beenyaa fa'aa jechuukooti waliyyannoon isin jiru hoomti tokko hin jiru akkasumatti manni murtii bilisa jedhee erga murtii kenneeti booda qabatanii taa'uuti jira jechuudha. Inni kun adeemsa seera alaati. Kun seera cabsuudha. Olaantummaa seeraa fudhachuu dhiisuudha. Akkas manni amala sirreessaa kun kan nuun jedhe caaseffamaanii itti gaafatamni keenya abbaa alangaa waliigalaa waan ta'eef ajaja isaan nu kennan fudhannaa kan jedhudha. Inni kun gonkumaa sirrii akka hin taaneefi heera mootummaa kan faalleessu ta'uusaa isaa wajjinillee haasaa taasifneen hooggantoota lama wajjin haasaa taasifneen waliigallee jirra walamannee jirra. Amananii jiran isaanillee. Haa ta'u ammoo malee dhiibbaatti nurra jira. Dhiibbaa qaama olaanaatti dhufetti nurra jira. Isa kana maal akka goonu boor mana murtiitti dhiyaannee ibsanna. Nuti asii manni murtii ajaja tokko nutti kenna, asiin abbaa alangaa ajaja biraa nutti kenna. Gidduutti rakkannee kan jedhudha. Nuti jala murree kan himne ajaji mana murtiitti hanga hin dhorkamnetti caasaan waa'een caasaa as keessa waan galuu miti. Manni murtii akka kana caasaan isaanii abbaa alangaatiif itti waamamni isaanii kan abbaa alangaati yoo kan taatu taate manni murtii ajaja kan kennuu danda'u caasaa isa jala jiru qofa irratti jechuudha. Kun ammoo gonkumaa heera mootummaas kafaalleessudha. Seerota heera mootummaa irratti hundaa'anii bahanii kan biraallee kafaalleessu waan ta'eef gonkumaa kun adeemsa seera alaati. Boorillee seeraanillee kan nama gaafachiisu ajaja akkasii kana kennuun jechuudha. Ayah hedduu galatooma bootuli baasaa ibsa bal'aan kennitaniif guddinni isin galateeffannaa ulfaadha. Ulfaadhaa isinis. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa fi dhaggeeffachaa turtan abukaatoo Tuulii Baa'isaa wajjin turtii gabaabaa taasifnedha. Akkuma abukaatoo Tuulii Baa'isaa jedhan manni murtii federaalaa kan Lidataatti argamu yeroo adda addaatti ajaja dabarsullee manni amala sirreessaa abbaa alangaa federaalatu nu ajaja jechuudhaan ajaja mana murtii federaalaa kan Lidataadhaa darbee hojiirra oolchaa jiru. Sababa kanaan obbo Baqqalaa Garbaan hedduu dhukkubsatanii guyyoota dheeraadhaa fi wal'aansa yaalaa malee kan mana hidhaa keessatti argaman haga sa'aatii kanatti otoo dhukkubsataa jiranuu wal'aansa yaalaa hin arganne. Egaan gama biraatiin immoo abbaan alangaa federaalaa obbo Jawaar fa'aan akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fa'aan hospitaala dhuunfatti yaalamuu hin qaban jechuudhaanii oliyyannoo gaafataniin guyyaa boruu mana murtii federaalaa kan Lidataatti argamutti dhiifama kan 6 kiilootti argamutti walfalmiin abukaatotaa fi akkasumas abbaa alangaa gidduutti deemuuf jira. Gama biraatiin akkuma abukaatoo Tuulii Baa'isaa jedhanii gareen gurmuu abukaatota hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan ta'an waajjira pirezidaantii mana murtii waliigalaatti fi akka oliyyannoo qaqqabsiisanii gama kallattiidhaan pirezidaantii mana murtii waliigalaa kan biyyattii argachuullee dadhaban xalayaa isaanii akka galfatanidha kan nutti himani. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya irra deddeebine
Gidduu kana hidhamtoonni siyaasaa lagannaa guyyaa 22f gaggeessaa kan jiran yoo ta'u haga ammaatti baay'een isaanii hedduu dadhabanii kan jiran. Keessumaa immoo obbo Baqqalaa Garbaan sababii umurii isaaniitiin walqabate akkasumas haala adda addaatiin hedduu dadhabanii wal'aansa atattamaa kan barbaadan yoo ta'u, hidhamtoonni biroonis obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Boranaa kanneen biroos yeroo ammaa kana lagannaa nyaata irratti guyyaa 22f argaman hedduu dadhabanii akka laaffatanii jiranii fi wal'aansa yaalaa hatattamaan akka isaan barbaachisu kan barame yoo ta'u, manni murtii federaalaa kan addacha lidataatti argamu yeroo adda addaatti si'a 5ffaa fi ajaja dabarsullee manni amala sirreessaa kan Qaalittiitti argamu hojiirra oolchaa hin jiru. Hayyoonni yookaan hooggantoonni Oromoo kunis wal'aansa yaalaa bifa barbaachisaa ta'een haala hatattama ta'e keessatti wal'aansi yaalaa isaan barbaachisu haga sa'aatii kanaatti wal'aansa yaalaa malee mana hidhaa keessatti hedduu daramanii dhukkubsachaa akka jiranidha kan beekame. Kanaaf egaa akkuma waliigalaatti guyyaa boruu dhaddacha lamatu gaggeeffamuuf deemaa jira. Dhaddachi tokkoffaan kan lidataatti mana murtii federaalaa dhaddacha lidataatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, manni amala sirreessaa Qaalitti sababii hidhamtoonni siyaasaa yeroo ammaa kana lagannaa nyaata irratti argaman akkasumas hedduu dhukkubsatanii argaman keessaa obbo Baqqalaa fa'aan maalidhaa fi haga ammaatti wal'aansa yaalaa otoo hin argatin ajaja mana murtii maaliif hojiirra oolchuu akka dadhaban manni amala sirreessaa dhiyaatee akka ibsa kennu kan ajaju yoo ta'u, dhaddachi inni biraan kan mana murtii waliigalaa federaalaa kan 6 kiilootti argamu keessatti kan deemu yookaan kan gaggeeffamu yoo ta'u, kanarratti hidhamtoonni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Boranaa haala hamaa akka malee dhukkubsatanii jiran keessatti haaluma kanaan akka achitti argamanidha kan dubbatan. Akka obbo Tuulii Baay'isaa jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa kun hedduu laafatanii dadhabanii kan jiran yoo ta'u, achuma dhannee mana murtii keessa ciifnetuma dhaddacha kana hordofna malee dhaddacha kanarraa nafnu jedhanii kan dubbatan yoo ta'u, egaa guyyaa boruu ganama keessaa sa'aatii 6tti mana murtii waliigala federaalaa kan 6 kiilootti argamutti obbo Jawaaris, obbo Baqqalaa, obbo Hamzaa fi obbo Dajanee Xaafaa kan argaman ta'uu egaa abukaatoo isaanii obbo Tuulii Baay'isaan nutti himanii jiru. Egaan kabajamtoota